Ashama harka fuunee daawwattoota televezyiinii F5 kun wal dorgommii gaaffilee siiqee bokkuuti. Garee siiqee fi bokkuu gidduutti kan adeemsisuutti jirru aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerra keenya. Kan koo addunyaa wanti jedhama garee bokkuurraa. Jamaa Kaasaan jedhama garee bokkuurraa. Kiisaa Margaan jedhama garee bokkuurraa. Burtukaana Barraan jedhama garee siiqeerraa. Meetii Tasfaayeen jedhama garee siiqeerraa. Obboon Toraagaan jedhama garee siiqeerraa. Dorgomtoonni keenya yerootti gaaffii isaanii dhiyaate fudhatan ta'a. Egaa daawwattoota keenya gareen lamaan iyyuu gaaffii isaanii fudhatanii jiru. Amma kallattumaan gara gaaffiif deebiitti deemu. Gaaffii lakkoofsa tokko garee siiqeerraan eegala. Garaacha dheedhii bakka duwwaatti haa ilkaanitti baa harkatti caa garaatti daa afaanitti. Caa garaatti. Caa garaatti jettee jirti hargattee daandii keenyaatti. Gaaffii lakkoofsa lama. Bakki duwwaan akaakuu afoolaa ta'ee mala gaaffii fi deebiitiin kan dhiyaatudha. Bakki duwwaan akaakuu afoolaa ta'ee mala gaaffii fi deebiitiin kan dhiyaatudha. Haa mammaaksa, baa argaa dhageettii, caa hibboo, daa baacoo. Caa hibboo. Caa hibboo jettee argattee jirti. Hibboon gama lamaaniin wal gaafachuudhaan kan inni deebi'u. Kanaaf argattee dandee kennaaf. Gaaffii lakkoofsa sadi garee bokkuu. Sagaleen garaagaraa akkaataa hiika qabaniin yoo walitti dhufan maalu? Haa dham jecha, baa jecha, caaciroo, daa gaalee. Jecha uumuu jedhee argatee jira. Ammallee kennaaf. Gaaffii lakkoofsa afur garee siiqee. Caasima afaan Oromoo keessatti hojiin hojjetame tokko yookiin gochi raawwatame tokko xumuramuu kan agarsiisu haa xummibsa, baa maqibsa, caa dudduubee, daa hunda. Haa xummibsattee argattee jirti. Ammallee kennaaf. Gaaffii lakkoofsa shan garee bokkuu. Yaadni tokko xumuramuu kan agarsiisu kami? Yaadni tokko xumuramuu sirna tuqaalee keessatti kan gaafatamtu jechuudha. Yaadni tokko xumuramuu kan agarsiisu kami? Haa tuqlamee, baa waraabbii, caa qoodduu, daa tuqaa. Daa tuqaa jedhee argatee jira. Ammallee kennaaf. Gaaffii lakkoofsa ja'a garee siiqqeetii garee tuqaalee keessaa bakki duwwaan haasa nama tokko akkuma jirutti gabaasuuf gargaara. Haa qoodduu, dachaa, baa waraabbii, caa raajeffannoo, daa tuqlamee. Qoodduu dachaa jettee hin arganne. Kan akka jirutti haasa tokko fudhannee ittiin gabaasnu mallattoo waraabbii yookiin waraabbii kan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu garee siiqqee dhabanii jiru jechuudha. Gaaffii lakkoofsa torba garee bokkuu. Kan haadhatti barte bakka duwwaatti. Mammaaksadha gosoota mammaaksaa keessatti. Kan haadhatti barte bakka duwwaatti. Haa waarsaa, baa gayyaa, caasayyuu, daa hamaatii. Daa hamaatii. Daa hamaatii jedhee argatee jira. Hamaatii jechuun haadha abbaa warraatii dubartiin tokko warra gosaatiin kan waamamtu yoo ta'u gara hamaatiitti gaafa dhaqxee hamaatii irratti jecha barte yookiin immoo waan haadha irratti barte san itti deebitee kan waliin raawwatu ta'a jechuudha. Kanaaf gareen bokkuu argatanii jiru. Gaaffii lakkoofsa 8 garee bokkuu. Ol ka'an malee bakka duwwaa hin fuudhan. Mammaaksadha kunis. Ol ka'an malee bakka duwwaa hin fuudhan. Haa ol kaatan, baa taa'anii, caa hiikanii, daa hola deemanii. Haa ol ka'an malee ol kaatan hin fuudhan jedhee ol kaatan ta'a. Kanaaf argatanii gareen bokkuu. Gaaffii lakkoofsa 9 gaaffii cigooti. Bokkaan cimaan roobee namni lolaan dhume kan jedhu keessatti jechi dachaan kam ta'a? Haa lolaan dhume, baa bokkaa cimaa, caa namni, daa roobe. Haa lolaan dhumee ta'a. Kanaaf argatanii jiru. Hamilee kennaaf. Gaaffii lakkoofsa 10 garee siiqqeetii. Kamtu malleen dubbii qoolaa miti? Gosoota dubbii qoolaa keessaa jechuudha. Kamtu malleen dubbii qoolaa miti? Haa nameessa, baa habalaga, caa hanyarsee, daa deebiin qabu. Daa deebiin qabu. Kanaafuu gareen siiqqee argatanii jiru. Hamilee kennaaf. Hibboodha garee siiqqee gaaffii lakkoofsa 11. Hamma namaan geessu bakka duwwaan teessu. Haa afaan, baa cabsa namaa, caa gocha namaa, daa harka namaa. Baa cabsa namaa.
baa cabsa namaan teessu ta'a. Amma namaan geessu cabsa namaan teessu. Kanaaf garee siiqqee argatanii jiru hamilee kennaa. Garee bokkuu gaaffii lakkoofsa 12. Filannoon qabu waanuma naannootti beektudha. Farda karaa kamiin yaabbatu? Farda karaa mirgaa yaabbatu. Sababiinsaa mirgaanis yaabbata bitaanis yaabbata walgahii qoraanuma jedhama garuu gaafa manaa baanullee fardaan gaafa baanullee milkaa'iti galii milkiidhaan galii mirgaan galii jedhama. Akka aadaa Oromootti jechuudha yeroo namni illee nama eebbisu mirgaan galii mirgaan bahii galii jedhama. Karaa mirgaatti kan yaabbatamu. Kanaaf gareen bokkuu argatanii jiru jechuudha. Karaa mirgaatti fardi tokko kan yaabbatamu bitaanis kortu mirgaanis kortu walgahiin kooraadhuma garuu mammaaksa kana keessatti haa jedhamu malee karaa mirgaatti jechuudha kan fardarra kooraan. Egaa daawwattoota keenya mana keessaan teessanii kan daawwachaa jirtan wal dorgommii gaaffilee siiqqee bokkuuti gama korniyaa lamaan gidduutti kan gaggeeffamaatii jiru jechuudha. Haa ta'u malee gaaffii gareen bokkuu gaafataman keessaa 6 deebisuudhaan garee siiqqee hammoo 5 deebisuudhaan mo'atanii waan jiraniif har'aa mo'attoota ta'aniiti jechuudha. Kan daawwattoota keenya wal dorgommiin siiqqee bokkuu amma ammatti kan daawwachaa turtan ture. Dorgommii gaaffilee siiqqee bokkuu birootiin hanga walitti deebinutti torbee gaarii.